Ayya walitti deebinee jirra. Garee murna gullallee, biltsiginnaa gullallee, abaa'oo gullallee maal jechuudha? Gareen kun murni kuni murna akkamii? Gareen biltsiginnaa gullallee jennuun kuni garee akkamii? Warri kuni warra ana malee dhimma Oromoo kan murteessu anuma qofa yaada kiyya malee yaadni biraan fudhatamu dhimma Oromoo ana qofatu beeka. Namni nuti qabsaa'aa miti jennaan qabsaa'aa miti. Namni yaada keenya faallesse jechuun namni yaada nuun alaa yaada faallaa yaada biraa waan nuti jenneen ala namni yaada kaasee farra Oromooti farra qabsoo Oromooti waan ta'eef namni sun dhabamuu qabaa. Dhabamsiisuu qabna. Qaama kamuu diina keenyatti qabsooynu san illetti gallee qaama san dhabamsiisuu qabna yaanii garee yaadani. Murni kun sababa ilaalcha kana adda bilisummaa Oromoo caccabsee bittinneessee waggoota 30 darban jechuudha. Dhabamsiisee of diigee kophaa isaa hooggansa guutuu diigee sababa ilaalcha kanaa jechuudha. Ana malee jechuudha. Yaada kiyya malee waan fudhannee dhabamuu qabdanii warra kana dhabamsiisuu qaba jedhee warra adda bilisummaa Oromoo diigee dhaaba abaa'oo jedhamu kan dhabamsiisee jechuudha. Murni kun jechuudha. Maaliif qabsoo uummata Oromoo irratti tokkummaa uummata Oromoo irratti hojjechuu caalaa qabsaa'ota ilmaan Oromoo sabboontota isaa wajji jiran cabsuu irratti waggoota 30 darban kana dalagaa turan jechuudha. Akkamitti ebaluu cabsina akkamitti ebaluu dhabamsiifnaadha. Keessi isaanii caasan isaanii guutuun diinan kan guutamedha. Namni yaada isaaniin alaa kaase dhabamuu qaba. Namni argitee nama jaarmaa saniin ala jiru ilma Oromoo qabsaa barbaade haa ta'u yaada nam sanii namtichi deeggaree dhabamuu qaba jechuudha. Deeggartee argamnan fakkeenyaaf akka ilaalcha isaaniitti namni ilma Oromoo ta'ee namni fakkeenyaaf yaada Jawaar xiqqooma sappoortii godhu huma fedhe irratti haa ta'u guutumaan guututti osoo hin ta'in yaaduma tokko irratti namni sappoortii godhu dhabamuu qaba jechuudha. Miseensa jaarmaa sanii ta'uu qabu rukutamuu qaba inni sun diina jechuudha. Akka diinatti ilaalama akka gantuutti ilaalama jechuudha. Nama jaarmaa sanii nama KFO keessa jirus haa ta'u nama ilma Oromoo bakka biraa jiru kan jaarmaa san keessa hin jirre akka diinatti ati miseensuma isaanii taatee miseensa jaarmaa kanaa taatee nama san bari poostii isallee laayikii goote taanan ati akka diinatti ilaalamta baduu qabda jechuudha. Gareen kun akkatti yaada. Ilaalcha hamaa ilaalcha sodaachisaa bar dhaloota keessatti ilaalcha akkasii uumaniiti dhaloonni naannoo isaanii jirulleen akkasitti yaadaa bar. Ilaalcha diinummaa addaa jechuun kan Oromoorraa bar faallaa ta'e jechuudha. Waan tokkummaa Oromoo diiga waan ilmaan Oromoo kana amantii fi gandaan wal nyaachisee balleessaa jechuudha. Ati achi keessa hoo jiraatte ilaalcha isaanii kanarraa amantiitti galte ilaalcha isaanii kanarraa gandatti galte jechuudha. Gandatti wal qoodaniif ta'an. Kanaaf bar qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo hundi isaanii tokko odoo nafiin tokkotti ba'an jechuudha. Tokkotti gareen kun ammallee bari jechuun of jajjabeessuu barbaada beektaa sitti waa himuu barbaada. Akkamitti namni hooggansa dhaabaa guutuu diigee facaasee kophaa isaa dhaabbatu ana malee qabsaa'aa miti. Isaan biratti amma bara Araarsoo Biqilaa qabsaa'aa miti. Diimaa Nagaa Ofaa qabsaa'aa miti bara. Mardaasaa Faan bar qabsaa'aa miti bara isaan biratti. Warrumti kalee bar nuti beeynu bosona keessa deemanii isaan wajji qabsaa'aa turan. Har'a waan isaanirraa adda ba'aniif qofa. Qabsaa'aa miti isaan biratti warri kun diina nyaaphaa maaliif si diinomsu bara. Sirriitti hojjeta akka ati diinomtu akka ati argitee faallaa isaanii dhaabattee deemtu ofii isaanii sirriitti hojjetanii maqaa si farraju jechuudha. Qabsaa'aa tokko irratti duulanii diinomsaniiti. Akka inni uummata Oromoo biratti diina ta'u diina jedhanii achi baasanii sitti mul'isu. Farra jechuudha. Kanaaf yeroo hunda maal godhu namoota jajjaboo isaan keessaa dhabamsiisuuf diinatti galu. Humna gahaa waan hin qabneef gara diina qabsoo uummata Oromootti godhanii warra san dhabamsiisuu irratti dalagu. Wayyaaneetti galanii wayyaanee wajjin tika wayyaanee wajjin qabsaa'ota san adamsanii kararraa maqsuu irratti hojjetu. Ammallee biltsiginna galanii akkuma amma Jawaar Mohaammed biltsiginna irratti kassasan kana jechuudha. Kanaaf biltsiginna galanii akkamitti akka namni sun caphee kararraa maqu diina wajji hojjetu. Diina wajji firoomanii jechuudha.
Battee Urgeessaa Battee Urgeessaa dubbataa ture garee kana keessa murni maandheeffatee akkamitti Jawaar wajji dubbattaa jedhanii akka irratti qabsaa'aa turan diina wajjin jechuudha. Dhuguma namni akka Battee Urgeessaa Oromoo bira darbee Abashaa wajji taa'ee yaada injifataadhaan yaada bal'aa beekumsaan deeggarame namni taa'ee akkasitti warra Abashaa wajjin mormu murna dhiphaa gola takka keessatti murna dhiphinni illee hin ibsine gola takka keessatti wal ga'e isaan wajjin namni akka Battee Urgeessaa ni deema jedhanii yaaduun hin danda'amu hedduu ulfaata jechuudha. Garee akkasii san wajjin namni hayyuun yaada bal'aa namni Habashaa fuuldura taa'ee miidiyaa Habashaa irratti dhimma Oromoo irratti falmu garee murna dhiphaa akkasii san wajjin nin jiraata yani yaadunu ni ulfaata jechuudha. Kanaaf murni kun murna hamaa ilaalcha fokkataa uummata Oromoo amantiidhaan gandaan kutaadhaan akka qoqqoodanii caccabanii badan jechuudha. Amma badaniiru bara nama 5 ta'anii bara. Gareen kun nama 2-3 ta'anii bari dhimma Oromoo barreessanii maxxansu akka waan Oromoon guutuun mari'atee irratti murteessetti bara nama 2 beeksisa baasu. Ibsa qofa baasu nama 2-3 ta'anii har'a uummanni Oromoo akkas qeerroo bilisummaa Oromoo jedhanii bara ufuma nama 2-3 ta'anii barreessanii ajanda abaa'oo jedhanii ufuma isaaniitti murnumti isaanii qofti abaa'oon akkana jedhanii baasu bara. Namni kun argitee abaa'oo miti isaan malee. Wanni hundi kan isaaniitti alaabaan kan isaaniitti akeekii kan isaaniitti waan hunda jechuudha. Kanaaf amma booda immoo yaadni akkasii ilaalchi akkasii tarkaanfachuu hin danda'u. Oromoon fagaateera warra bakka Oromoon jiru iyyuu hin beekne quba hin qabne jechuudha. Namni yeroo ammaa keessatti bilchiginnatti galee bilchiginnara si kassasuuyyuu maal akka inni ta'e salpha kana qofarraa hubachuun bara ni danda'ama jechuudha. Kanaan ala waan biraa barbaaduun hin barbaachisu. Odoo amma biyya keessa taate odoo ana taate namoota akka kiyyaa taate warra humna hin qabne odoo taate isaan akkuma amma Jawaariin boordii filannoo rakkasasan kana ni dhabamsiisu. Humna qaban fayyadamanii diina wajji dhabama godhu jechuudha. Achi booda immoo ittiin daldalu diinatu hojjeese.